Kamiyo nageessanii nagaa galata Waaqayyoo jennee jabaa kabajamaa olaanaaf amanamaa kan ta'e maqaa isaa akka galateessinu kan nuuf eeyyame. Maqaan Waaqayyoo maqaan uumaa keenyaa kan galatoome nuuf haa ta'u. Nageenya fayyina hundumaa addunyaadhaaf kan hiree tawaayidoodhaan kan kabajame ilmi Waaqa Abbaa ilmi Dubroo Maariyaam maqaan isaa kan galatoome nuuf haa ta'u. Isa kan deesse sababii fayyina addunyaa hundumaa kan taate mallattoo fi moodeeliin mana kiristaanaa haati keenya qulqulleettiin qulqullootaa haati Waaqayyoo abdiin hunda keenyaa Dubroo Maariyaam gonfoo ulfinaa kabaja qulqullummaa isaanii kan isaaniif taate qulqulloota hundumaa wajjin maqaan ishee kan galatoome haa ta'u. Waaqayyoo daqiiqaa muraasa fuuldura keenya jiraniif jaallatee fedha isaatiin yoo nu barsiise Wangeela Maatewos boqonnaa 24 lakkoofsa 17 gubbaatti sagalee caqafame kaasuudhaan waan Waaqayyo wajjin nutti dubbatu ani dhaabbadhee isin immoo kabajaan teessanii dhaggeeffannaa hunduma keenyatti Waaqayyo haa dubbatu. Sagalee kana hundi keenya ala tokko wal faana jenna. Darbiirraa jedhame darbiirraa hin bu'ina ከሰገነት አትውረዱ። አባታችን ሐዋርያው ቅዱስ ማቴዎስ በወንጌሉ በ24ኛው ምዕራፍ በ17ኛው ቁጥር ላይ አስቀምጦታል። ሰገሌ ከነከንዱበት ተዋይዶዳን ከበጀሜ ሆላበደ አዳሚን በርባዱ ከንዱፌ Waaqa goonkaa nama goonkaa ta'e akka isa fakkaannuuf kan nu fakkaate qulqullichi Efreem inni Sooriyaadhaa dhugumatti inni Dubroo irraa foon ishee uffatee lubbuu ishee irraas lubbuu faafatee fira keenya ta'e kan jedhe fira keenya ta'e seera hundumaa kan raawwate garuu abboonni keenya beektan za'inwela haati'aat baay'eeta cubburraan kanan waan lalli nama hojjetu hunduma hojjetee fira keenya kan ta'e gidiraa foonii kan simat fooniin garuu gidiraa hunduma kan mo'atu olaantummaa foonii labsee kan nutti agarsiise gadi bu'uu isaatiin nuti akka ol guddannu kan nu taasise ilma Dubroo Maariyaam ilma Waaqa Abbaa Yesuus Kiristoosidha. Sagalee kana ammoo kan inni itti dubbate duuka bu'oota isaa 12 xumurri isaa immoo warra isatti amanan Waaqa jabaa ta'uu isaatti amananii warra duukaa isaa bu'an hundumatti kaayyoon barnoota keenya kiristaanummaadhaan cimanii jiraachuudha. Waaqayyo akka nutti dubbatu abboota keenya raajootaaf duuka bu'oota barsiisota qulqullootaa fi icciitii fagoo kan dhiyeesse kan dhiyaate sammuu ifa baasee kan barsiise akka hubannutti akka laphee keenyaatti dubbatu jaalala isaa nuuf haa ta'u. Gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos yeroon inni amma sagalee mata duree kaas gooneetiin fudhanne kana kan inni itti dubbate gaafii duuka bu'ootaa yeroo deebisuttidha. Duuka bu'oonni Gooftaa Wangeela Maatewos boqonnaa 24 keessumaa lakkoofsa 3 irraa kaastan yeroo ilaaltan waa'ee waan isaan dhiphisu tokko waa'ee waan baruu barbaadan tokko waa'ee dubbii fayyinaa isaan ilaallatu tokko gara Gooftaa dhufanii gaafatan mallattoon bara xumuraa fi kan dhufaatii kee hoo maalidha? Dhufaatiin kee akka dhiyaatu of qopheessinee jiraachuudhaaf dhufuu keetiis maalin beekna yaa Gooftaa jennaan lakkoofsa 3 irraa kaastan yeroo dubbistan tokkoon tokkoo sagalee isaa kaasee itti dubbachuudha jalqabe. Sana keessa muraasa ilaalleet gara qabxii ijoo keenyaatti dhufna. Goolabni Wangeela Maatewos boqonnaa 24 lakkoofsa 3 irraa kan jiru bara rakkina bara dhiphina bara gidiraan baay'atu bara Gooftaan dhufuuf jedhu bara dhugaan dhokatu bara sobni addunyaa fudhatu bara dhugaan qallatu bara sobni furdattuuf aangoo qabatu gidiraan yerootti baay'atu namoonni yerootti dhiphatan attamitti darbuu qabna laata? Qophoofnee eeguudhaaf fooniif dhiiga kee fudhachuudhaaf isaanis hirmaattuu maaddii samiitiif kaadhimaa ta'uudhaaf
attam goona jedhanii yeroo gaafatan sanatti kanatti dubbate. Barri ammaa bara gidiraan, barri ammaa bara rakkinaan, bara walxaxaan, kiristaanummaan qormaata mataa ishee taatee otoo jirtu qormaanni biroo yerootti dabalame. Kiristaanummaan qabsuura guddaa seexanootaa fi humnoota aangoo xuraa'oo aangoo hanga samii qaban faana yerootti walitti lollu qabsuura guddaa ta'e otoo jiru qaala'insa jireenyaas dabalatee fedhii fooniif qormaata biyya lafaas dabalatee kunniin dabalame jireenya yerootti cimeedha. Kanaaf nuunis gooftaarraa bara rakkinaa kan, bara dhiphinaa kan, bara gidiraa kan maal gochuudhaa qabna? Amma mallattoo dhufaatii kee argaa irraa barichi xumuramuudhaaf yeroo jettu ciniinsuusa jalqabaa jettee mallattoodhaan kan nutti dubbatte ilaalaa jirroo. Bara kanatti maal goonuree jennee deebii dhaloonni waaqa gaafatuuf deebii argachuudhaaf waaqayyo mata duree kanaan nu barsiisuu kan jaallate. Akkas isaaniin jedhe jaalalli ni qorratti jedhe. Jaalalli maal ta'a? Jaalalli in qorra. Michuun baay'ee wal jaallatu dudda walitti garagalfata. Inni maaddii tokkorraa waliin sooratu, dudduubaan ammoo maaddii gadhee wal soora. Dhiphinni addunyaa irratti hin ta'a. Kana duwwaa miti mootummaan mootummaa irratti, uummanni uummata irratti hin ka'a. Waaqayyo kan nuuf qopheesse hayyoonni mana kiristaanaa, beektonni mana kiristaanaa hiikoo irratti kan nuuf kaa'anii jiran, uummanni uummata irratti hin ka'a jechuun ilaala. Inni jalqabaa tokkos jettee bataskaanni kan nu barsiisu hamoon, gantoon, shakkitoon warra amanan irratti hin ka'u. Maqaa koo irraa kan ka'e hin jibbamtu jedhameeraawo. Waa'ee koo ijaa lallabdaniif jireenya mootummaa waaqayyootti nama geessitu waan lallabdaniif dhugaa waan dubbattaniif hin tuffatamu. Waa'ee koof jettanii hin jibbamtu. Kana qofa miti dabarsanii shangoo isin ajjeesuuf isin kennu jedheera waan ta'eef gooftaan keenya jaalalli ni qorra, mootummaan mootummaa irratti hin ka'a. Kanaaf tokkos shakkitoon, gantoonni warra amanan tuffachuut, warra amanan arrabsuut, Kiristoos dhugaa warra lallaban tuffachuutti hin ka'u. Abbaan keenya qulqulluu Phaawulos ifti mana kiristaanaa ergaasaa gara warra Qorontoosiif ergisa tokkoffaa boqonnaa 1 lakkoofsa 23 irratti nihimissa nisabbik ክርስቶስሃ ዘተሰቅለ እኛ ግናል የተሰቀለውን ክርስቶስን እንሰብካለን። ተሰቅሏል ብለን ስለኛ መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ከኃጢአት በቀር ሥጋን ለብሶ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ሆኖ ተመላልሷል ብለን የተሰቀለውን እንሰብካለን። በመሰቀሉ ቅድስት የምትሆን ለቅድስና የምታደርስ ሕያዊት የሆነች ቤተ ክርስቲያንን መስርቶልናል ብለን እኛ የተሰቀለውን ክርስቶስን እንሰብካለን። ደግሞ በመምጣቱ ሰው በመሆኑ ዘመዳችን በመሆኑ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እንድትመሰረት ክርስትና እንድትመሰረትና እንድትጸና ሃይማኖታችን መሰረት እንድታገኝ አድርጓል ብለን የተሰቀለውን ክርስቶስን እንሰብካለን። ክርስቶስን በመስበካችን ግን እንጠላለን። በየቀኑ እንደሚታረዱ በጎች ሆነን እንዳለ ትጠላላችሁ ብሏል። መንግስት በመንግስት ላይ አንድም አህዛብ መናፍቃን የማያምኑ የሚያምኑት ላይ ይነሳሉ ነው። አንድም ህዝብ በህዝብ ላይ ማለት ያመኑቱ ክርስቲያኖች የሆኑቱ በክርስቲያኖች ላይ ይነሳሉ። ክርስቲያኑ መጡ ክርስቲያን ረቲካ ሞቱማ ዱመ ክርስቲያናቱ ሞቱማ ክርስቲያን ረቲካ ኢላላ ቱሬ ፈጎቶ እንደምን ቢዩ መከኛ ከሰት ከነጎፍታቱ ትሜቱር ወሩመ ክርስቶስ ይጣመነደ እነሲ ክዳነ ምረቲ እንገረተ ማረሚ ጀቻ ወልወራኑ ጎፍታቱ ዱበት ቶኮስ መኑመ ክርስቲያናቱ መነ ክርስቲያን ረቲካ መኒ ክርስቲያና ነመዳ ይኮ አቦን ከኛ ነው ወርሲሰኒ ክርስቲያኖቱ መቱ ክርስቲያኖ ተረቲካ እትሁበ ጎፍታን ከኛ ክርስቶስ ይተከናመነን እንጅበሙ ጀደ ወንጌል ማቴዎስ በቆና ዲግደም ያፍር ለኮፍተ ሰገለር እታንሴስ ማልጀደ ነሞኒ ባየም በረሰና ማቴዎስ ዲግደም ያፍር